Yooyyaa arras bakka kanatti deebinee dhufnee jirra. Interviyuu keenya dheengaddaatti jaallattanii yaada keessan akka nuuf kennaa turtan arginee jirra. Amma gaa kiristaanonni biyya keessaaf biyya alaa hundumtuu waqtii nuti keessa jirru waqtii soomaadha. Sooma kana keessa faaruu akkamitti faarfatama? Maaliif immoo kan jedhu faarfataas baay'ee jaallattan, faarfataas baay'ee ajaa'ibsiifattan tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Na waliin tura. Faarfataa gammachiisa. Dhaguma. Jirtu gaaffii wayii isin gaafachuu fedheeni. Waqtii nuti amma keessa jirru kun waqtii soomaadha. Mee soomii kana keessa faaruun faarfataman faaruu akkam akkamiiti? Tole galatoomaa jecha jalqaba irratti faaruu gaabbii faaruu ittiin waaqayyoon guyyaa dhibbusaa guyyaa inni itti waa'ee keenyaaf jedhamu keessaa dhangalaasii waqtii kana yeroo kana yaadachuudhaan kan ittiin waaqayyoon yaadatan jechuudha. Faaruu akkasiitu faarfatamaa jechuudha obboleessa koo. Tole mee faaruu gaabbiidha kan faarfatamuu jettee jirta. Mee faaruu gaabbii kana maaliif isa kanaan dura akka hin faarfatamne ta'ee gara gaabbii akka sooma kana keessa faarfatamu kan taasise maalidha? Wanti kana taasisuuf jalqaba irratti faaruu galataa jechuun gammachuudhaan taanee yeroo itti waaqayyoon galateeffannu ni jalqaba. Kun immoo yeroo itti gammachuu keessaa baanee gaabbiidhaan gara waaqayyootti deebinu lubbuu keenya gammachiisuuf jecha foon keenya yeroo itti dadhabsiisnudha jechuudha. Yeroo kun kanaaf jecha hafuura tasgabbaateen yaada tasgabbaateen qalbii cabaateen laphee cabaateen waaqayyoo yaadachuuf malee wanta adda isa taasisu tokko kan biraa jiraateef miti jechuudha. Faaruu mada garuu yeroon kan adda isa taasisudha jechuudha. Akkas. Hayyeen egaa guddaa galatoomaa sagalee jireenyaa isin dhageessisu jenna. Egaan hordoftoonni keenya gaaffii kana namoonni baay'een keessoo isaaniitii kan qabanidha. Egaan gaaffii kanaaf deebii argattaniitu jennee yaanna. Mee faaruu gaabbii kan jedhame kunis faaruu akkamii akka ta'e faaruu tokko nu faarfattanii hordoftoota keenya nuuf dhageessisuu dandeessu? Tole rakkoo qabu faarfannaa. Maal jedheen dubbadhaa oolmaa kee akkamiinan baasaa gatii kee jabaadhaa gooftaa koo jaalalli kee anaaf jettee mootii koo ati kan dhiphattee kan jedhu. Sagalee jireenyaa isin dhageessisu gaaffii keenyaaf deebii nu laattanii sagalee gaabbiidhaanis faaruu waan nu dhageessistaniif guddaa galatoomu. Olfaataani. Egaan kabajamtoota hordoftoota fuula tiiktookii fuula peejii koo hundumti keessan faarfattootaa fi barsiisota jajjaboo manni kiristaanaa keenyaa qabdu qabannee isinii dhumna jedhee dheengadda isinii kaaseen ture. Ammas gara fuulduraatti wanti kun waan itti fufuuf faarfataa kana kan argachuu dandeessan fuula tiiktookii fi fuula feesbuukii Gammachiis Taaddalee kan jedhuun argachuu dandeessu. Kan keenya follow gochuun kan isaas follow gochuun akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Galatooma.